Nagaa Waaqayyoo bakka gaariin keessa jirtaniif jiraatanitti isiniif haa baay'atu maatii astu hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha Waaqayyoof galannaa ta'u gooftaa madda nagaa keenyaa ta'e nagaa nu laatee tokkillee samaan jiru xaalee rakkisaan jiru nuuf nagaa ta'e Waaqayyoo haa eebbifamu baga jiraattan isiniin jechuun jaalata warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a warreen maatii koo turtan immoo laakshee gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedhee kabajaaf jaalala isin gaafadha. Viidiyoo wanti qabadhee dhufe waa'ee biyya keenyaati. Taatee biyya keenya keessatti ta'aa jiru, argamaa jiru, dhaga'amaa jiru wanta nama gaddisiisuudha. Mucayyoo sirratti argitanii mucayyoon kun baay'ee daa'ima. Egeree boruutiif nama taatu, nama boruuf abdatamtu, nama boruu warra haadha bulchan harkaa fuusee hin bulchiti jennee yaadnu. Garuu biyyi keenya xiqqaafis guddaafis ilaan jiru. Boru maalum ta'a akka jiran hin beeku dhugaa baay'ee ulfaataa ta'eera. Garuu wanti Waaqayyoof dadhabame tokko illee hin jiru. Akkuma amantaa qabnutti waa'ee biyya keenyaatiif haa kadhannu obboloota koo. Nu illee har'a biyya ormaa keessatti nagaa qabaannee jiraachuu dandeenya. Garuu nuti as jira malee maatiin keenya biyya jiru. Miila keenya tokko as jira malee miilli keenya tokko biyya jira. Yoo maatiin keenya nagaa ta'aniidha nutis kan nagaa argannee hojjennee jiraachuu dandeenya. Kanaaf Waaqayyo sababii yakka keenyaatii fi callisee waan ta'eef fuula isaa duratti kunni waa'ee biyya keenyaa waa'ee dhaloota dhumaa jiruuf araaraa kadhan. Maalla dhibdeedhaan hin dhimma wantoonni amma saba keenya irra gahaa jiru guyyaa tokko nuus nu qaqqabuu danda'a. Hin beekamu. Jireenya lafa kana galgalli yoo gammachuu ta'e ganamni isaa immoo boo'ichaa waan ta'eef dhimminee dhugaa Waaqayyooti. Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyo fuula araara isaa biyya keenyaaf deebisee dachee keenyaaf nagaa akka kennuuf Waaqayyoon hin kadhannaa obboloota koo. Lafa jirtanitti Waaqayyoon kadhadhaa isiniin jedhaa. Sabni keenya dhumaa jira. Qoomee torbee dhufu wayyaa laata yoo torbee tokko nagaa ta'e torbee dhufu immoo wanta biraati. Kanaaf Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyoon haa kadhannu waa'ee dachee keenyaa isiniin jedha. Waaqayyo immoo dachee keenyaaf nagaa kennu, dachee keenyaaf nagaa fidu. Waaqayyoon nuuf haa qabu. Dhugaadha baay'ee ulfaataa ta'eera. Waan hin dubbatamu, waan hin jedhamu iyyuu nama wallaalchisa dhugaa. Kanaaf Waaqayyo wanti dadhabame tokko illee hin jiru waan ta'eef akka amantaa keessaniitti fuula Waaqayyo duratti kufaatii. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu Waaqayyo ni uume tokko. Isin nagaa amantaan keenya gargaraa ta'u iyyuu malee kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa fi waa'ee dachee keenyaa isiniin jedha. Bara kana bara daa'imni dhumaa jiru, bara ulfina dhabdee, bara abbaan ulfina dhabee keessa jirra. Abbaa nam harka maaliitu haadha nama ajjeesa, harka maaliitu nama ajjeesa. Kana seexanumatti godhe malee ani hin beeku dhugaa. Baay'ee ulfaataa. Kanaaf dachee keenya Waaqayyo akka araaramu fi Waaqayyoon hin kadhanna isiniin jedha. Odeeffannoo haaraa kanaatti kan isiniin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Waraanni Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru waraana lafoorraa gara waraana samiitti ce'ee jira. Tokko meeshaadhaan irra keessaa asii gadi rukuta, kan loluu fi kan ciisu nagaadhaan mana isaa keessa kan jiraatu immoo du'uun bu'aa boofachaa jirra. Seenaan akkanaa badaan yeroon akkanaa nama jibbisiisaan Oromiyaa keessatti yeroo kamuu mudatee hin beeku. Namoota hedduu magaalaa Naqqamteetti dirooniidhaan rukutamanii ajjeefamanii keessaa tokko kan ta'an Feeneet Alamaayyoo fi Iyyoob Alamaayyoo obboloota lamaanidha. Iyyoobii fi Feeneet ilmaan haadhaa fi abbaa tokko dhalatanii kan guddatan lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa keessatti yeroo ta'u magaalaa Naqqamtee ganda Duwwaa Torbaa naannoo Burqaa Jaatoo jiraataa turanii. Feeneet Alamaayyoo kaayyoo fi karoora ishee keessatti bifa kanaan carraan hin beekneen lubbuun koo ni darbiti kan jedhu gonkumaa sammuu ishee keessa hin jiru. Feeneet lafa hiriyoota ishee ga'uuf mana gara mana barumsaatii gara manaa yeroo boqonnaa ishees dubartii tokkorraatii kan eegamu maatii gargaaruuf guyyaa dilbataa immoo
waldaa deemtee waaqa uumaa ishee galateeffachuu fi garee faarfattoota ishee waliin faarfannaa shaakaluun ala hojii gara biraa hirmaannaa addaa ta'e akka guddattuu ijoollee magaalaa Naqqamteetti waan tokko waan beektu hin qabdu. Feenet Alamaayyoo barnoota isheetti barattuu qaxalee bara darbee kutaa 8ffaa qoramtee qabxii giddugaleessaa 93.33 parsantaayilii 99.91 yookiin immoo 100 fiduudhaan barattoota akka magaalaa Naqqamteetti akka guutuu Oromiyaa fi akka guutuu biyyattiitti qabxii olaanoo galmeessisanii mana barumsaa isaanii fi biyya isaaniitiif adda duree ta'anii keessaa Feenet Alamaayyoo ishee tokko. Feenet hanga guyyaa kaleessaa lubbuun ishee darbutti barnoota ishee kutaa 9ffaa barachaa turte. Akkuma hiriyoota ishee barattoota kaanii lafti biyyi nagaadha jettee mana barumsaa deemtee barattee gara manaatti galaa otoo jirtu carraan du'aa dirooniidhaan rukutamuu ishee dhaqqabe. Feenet abdii fi kaayyoo isheerraa lafatti hafte. Kunoo intalli biyyaaf eessa geessi biyya isheellee saggisiisti. Hawaasa ishee amanamummaadhaan ni tajaajilti jedhameetti kenname bifa kanaan daaraa taatee hafte. Obboleessi ishee Iyyoob Alamaayyoo barnoota isaa baratee eebbifamee xumuree guyyaa gaa'ela isaa gaggeessuuf torbee lama kan isa hafe kaadhimaan isaa biyya Awurooppaa keessaa jiraachaa kan jirtu erga wal fuudhanii booda gara biyya ambaatti isa fidachuuf qophii hundumaa kan xumurte haa ta'utii garuu innis mana isaa keessa otoo taa'aa jiru dirooniin isaa argatee lubbuu isaa barbadeesse. Feenetii fi obboleessi ishee sa'aatii wal fakkaataa keessatti naannoo tokkotti lubbuun isaanii darbe. Sirni awwaalcha